jaalatamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maatii koo nagaan waaqa jiraata isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii anjela galata waaqayyoo galanni uuma koof sillaaseef haa ta'u nagaa fayyaan koo hin jira nagaan na bira jiru isin biralleen akka jiru abdii amantii qaba akkasuma obboloota kiristaanaa bagga soma torbee dabra zayitiin isin ga'e walumaan nu ga'e akkasumallee obboloonni biraa nagaan waaqa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u hundi keessanuu jirtu anjela galata waaqayyoo nagaa fayyaadha. Egaa turtii torbee lamaan booda dhufee ture. Warroonni immoo maaliif badde jettanii na barbaadanii akkasumallee yeroo nan hin jirretti viidiyoo keenyaa ilaalaa turtanii dhugaa galatooma guddaan isin galateeffadha. Kabajamaa isiniin jedha. Akkasumallee immoo warroonni keessan na barbaadanii maaliif badde kootu deebi'ee abdii hin kutatinii qoramuun kanuma jiru jettanii haamilee naa taatan hunda keessanuu galanni guddaadha. Dhugaa dubbachuuf jennaani haamilee keessan takka viidiyoo kana hojjedhu na taasise. Maaliif jennaani namni jireenya jiraatu keessatti namni hin qoramne hin jiru. Namni dhala namaa ta'e qormaata hin argine hin jiru. Garuu qoramtee abdii kutatta. Maaliif hin qoramillee jettee of gaafachuu hin dandeessu. Qoramuu kee qofaaf abdii irratti kutatta. Kun maaliif narratti ta'a jechuu dandeessu. Garuu dubbiin akkasii miti. Namni kamiyyuu nama ta'e kan hin qoramne hin jiru. Ati immoo jabaattee qoramtee qormaata san keessa baate nama baay'ee cimtuu ta'uu kee of beeki. Kanaaf dhugaa dubbachuuf jennaan warri na jajjabeessitan warri haamilee naa taatanii galanni kee guddaadha. Isinin jaaladha isin kabaja. Anillee nagaa hootiin boonde galata waaqayyoo garuu silkii kootu na jalaa tabalaashee ture waayifaa osoo hin taane silkii keetu na jalaa tabalaashee dhugaa dubbachuuf jennaan ani hin beeku silkiin otoo homaa hin ta'in hidha kan cufame otoo homaa hin goone cufamee torbee tokko akkas laalchi guyyuma isaaniin qaba laalchisee achii booda bakka silkiin bitametti hojjetama yookiin shirkeetti hojjetama naan jedhan. Hayyaa ta'u hin jedheeni akkas torbee lama itti fudhate. Kanuma hojjettuuti jechuudha. Xiqqoo takka bar wanti ta'ame hin jiru. Wanta godhanis tokko somaa hin qaban. Sanaafan online irraa badii, sanaafan YouTube irraa illee badii, sanaafan illee simbiraa hafe dhugaa dubbachuuf jennaan namoota baay'eedhaan wal baruun baay'ee nama gammachiisa. Yeroo rakkinaatti cinaa kee jiraatan ati inni online irra hin jirre si barbaadan baay'ee tokko kan nama gammachiisu waaqe. Ani garuu gama kiyyaan namoota baay'eedha. Namoonni akkasii immoo cinaa kee jiranii haamilee siif ta'anii dirqama immoo afaanumaan yookiin immoo yuutuubii kanaan yookiin immoo guruubii keessatti wajjin ta'uun waan guddaadha. Maaliif jennaan fakkeenyaaf namni baduu yoo online irra hin jiraanne namas gaafachuu baatan jechuudha. Namni sun maaliif bade jedhanii keessa namaatti yaadannatti fakkaata. Garuu akka yaada keessanuu fakkeenyaaf namoota hin dubbisne yookiin immoo sa'aatii dhabee isaan hin dubbisne tarii yoo online irra jiraatan nagaa ta'uu isaaniiti. Yoo online irra badan garuu maal ta'an kan jedhu keessa keetti na uuma. Innaa akkasii isiniin jedha dhugaa dubbachuuf jennaan galatooma isiniin jedha obboloota koo. Anillee abdii kutadheetii miti. Tokkoffaan yuutuubii koonis baay'ee na dhibbisaa jira. Maaliif jennaan biyaansa majjee sadiifan deema ergan piinii paaspoortii kiyyaan piinii wannoo guutee garuu piinii naa deebisaa hin jiru. Dabalatamuu viyuus naa lakkaa hin jiru. Dhugaa dubbachuuf jennaan bakka keessi keelleen boqonnaa dhabaa jira. Maaliif jennaan natuu beeka waan ta'eef haala keessa itti tajaajilu jechuudha. Ani yeroo baay'ee jechuudha waayifaan baay'ee naan dalagu. Dabalatamuu akka barbaadetti silkii itti tajaajilamuu natti hin tolu. Maqash iddoo naaf mijattu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Dhugsee faalleen silkii teechisee yeroon fayyadamutu jira waan ta'eef isaafummoo akkasumatti tajaajilame otoo kan na gammachiisu ta'e dhugaa abdii nan kutachiisu ture. Garuu beekaan dhugaa dubbachuuf jennaan baay'ee abdii nama kutachiisa. Jalqaba immoo kana hunda deemee as keessa hin dhaabu haala jiru hundumaa namoota beekan ilaalchisaa jechaatan jira. Innaa waan hundaafuu
isa waaqayyo jedhetu ta'a. Yoo waaqayyoon intaja bakka siif milkaanaan jedhe deemuu hin danda'a. Yoo waaqayyoon jenneen immoo ani uumaa gochuu waan hin dandeenye fi wanti hunduu fedhaaf yooma waaqayyoon haa ta'u isiniin jedha. Har'a mata dureen inni qabadhee dhufe tokko obsa qabaadhu jedha. Mata dureen qabadhee dhufe tokko obsa qabaadhu jedha. Obsa jechuun maal jechuudha? Obsa immoo akkamitti qabaachuu dandeenya? Kan jedhu mata duree xiqqoo takka irratti waliin dubbanna. Viidiyoo koo akka dhumaatti naa daawwadhaa. Akkasuma immoo laayik sheer gochuun keessan jajjabinni keessan akkuma kaleetti ana waliin haa ta'u, na jajjabeessuun keessan ana waliin haa ta'u dhufeen jira viidiyoo kanaani. Akkasuma warri keessan naa bilbiltanii deebii yoo jedhu irratti galma kaatee yaalinaan jettanii na jajjabeessitanii haamilee naa taatanii dhugaa guddaan sin galateeffadha. Kanaafuu waliin haa ilaallu obsa qabaachuu jechuudha. Qulqulluu yoo dubbatan yaa obboloota koo qorumsa garaagaraatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu yookiinis akka gammachuu guututti fudhadhaa. Amantiin keessan qoramuun ilaalamuun isaa obsa fiduu danda'a. Akka fiduu fi akka fidu beektu isin warri fiixan bahan warra muudaa hirrinas hin qabne akka taatan obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixan haa baasu. Yaaqoob boqonnaa tokko hanga lakkoofsa tokko hanga lama afur irratti kan jiru jechuudha jechiisa. Egaa namichi waaqayyoon dhagahee bahe dhugaadha. Waamicha isaa dhagahee bu'uun isaa kan beekamu qorumsa akka ta'e hubachuu fi beekuun nurraa eegama. Qorumsi kun immoo qorumsa abdii kutachiisa ta'uu danda'a. Isa kana immoo obsa guddaadhaan keessa darbuun ogummaadha jedha. Mootummaa waaqayyoo arguu waan salphaa miti. Kanaaf waamicha kana kan dhaga'e ka'ee kan ba'e isaa dhaaluuf waan ta'eef immoo obsa guddaadhaan malee salphaatti kan argamtu miti. Obsa guddaadhaan malee salphaatti kan argamtu. Gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa waaqayyoo galuuf nuuf ta'a. Hojii duukaboota boqonnaa 14 lakkoofsa 1-25 dubbifachuu dandeenya jechuudha. Kitaabni qulqulluun mootummaa waaqayyoo salphaatti akka hin argamne dubbachuudhaan waamamuu keenyaaf deebii kennuun nuuf ta'a. Eenyumtuu taanaan waamicha kana dhagahee bahe of duuba deebi'uu yookiin yaada foonii hin qabu. Kan raawwatan yoo ta'e akka haadha manaa Looxii ashawoo ta'ee hafuun hin oolu. Maaliif yoo jenne jireenya barbaadan du'a yaaduun waan hin taaneefidha. Ifti addunyaa kanaa qulqulluu Phaawulos yoo dubbatu akkas jedha. Hojii foonii mul'ataadha. Innis halaalummaa, xurummaa, jireenya gadhiisaa. Fakkeenyaaf hojii xuraa'ummaa yoo ilaalle fakkeenyaaf waaqalii tolfamaa waaqessuu, qoricha namatti gochuu, diinummaa, qoncolummaa, hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, yaadaan gargar ba'uu, barsiisaan gargar cuubuu, weennoo, machii, albuudummaadhaan wanta kana fakkaatu akkuma ani kan duraa isinitti hime ture. Warri wanta akkasii hojjettanii mootummaa waaqayyoo galuun akka hin dandeenye amma isinitti nan hima. Ijji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, of dhowwuu yookiin dhiisuu. Egaa seerri isaa kan mormu homtuuyyuu hin jiru. Warri kan Kiristoos Iyyasuus ta'an immoo yaada fooniin hawwan
isaan fedha isaanii fannisaniiru. Egaa koottaa of dhiibuu walitti naqxuu walitti hinaaftuu ta'uu ni dhiifna. Galaatiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 19-25 irratti kan jiru argachuu dandeenya jechuudha. Dubbifachuu dandeenya jechuudha. Egaa obboloota koo dubbii kana keessatti waan baay'ee gochuu fi gochuu baachuu dhiisuu qabna. Adda baasnee nutti hima. Isaan gochuu qaban keessaa inni tokko obsaadha. Inni tokko obsa jechuudha. Abboonni keenya caluma jedhanii osoo obsan kabaja hin arganne. Boolla leencatti kan darbatame Daani'eel obseeti. Ibiddatti kan darbataman daa'imman san ergamaa Waaqayyoof kan isaan qaqqabe waan obsaniif jechuudha. Qulqulluu Maarqos beelaa fi reebichaan kan gonfoo samii argate waan obseedhaaf. Akkasumas immoo abbaa keenya Iyyoob fudhachuu dandeenya. Iyyoob qabeenya isaa hundaa yoo dhabu hanga deebi'utti akka argatu kan godhe obsa inni horatee turee fi eeggateedha. Morma isaatti gonfoo samiitti jedhamee kan murame Yaaqoob obseeti. Gadi galagalfamee akka fannifamu kan of irratti murteesse qulqulluu Phexros jechuudha. Gidiraa obsuudhaan gooffoo kan argatan hojii duuka bu'oota boqonnaa 12 irratti sirriitti dubbifachuu dandeenya jechuudha. Dhalli namaa isaanii akkuma keenya turan garuu addunyaa kana osoo hin taane Waaqayyo waliin jiraachuudhaaf gidiraa fi dhibbuu baay'ee kan dabarsan jechuudha. Isaan akkasuma qulqulloonni jechuudha. Qulqulloonni ergamoonni illee jechuudha. Akkasuma abbootiin keenya darban jechuudha. Nuti waan xiqqoodhaaf har'a jechuudha. Nuti waan xiqqoodhaaf abdii kutaa. Garuu nuti immoo fakkeenyota abboota keenya waliin fakkeenya keessa fakkeenya abbaa keenya Abrahaam, abbaa keenya Iyyoob yoo fudhan dhala isaa kan akkasitti jaalatu ni dhabe. Qabeenya isaa hunda ni dhabe. Jireenya bareedaa, jireenya jaalalaan guutame jiraachuu dhiise gara iddoo koomummaatti. Qaamni isaa illee ni madaa'e. Garuu immoo inni obse Waaqayyoon eeggate. Gatii obsa isaa immoo Waaqayyoon ni kaffaleef dachaa godheetu jechuudha. Dhumarra garuu Waaqayyoon dhala isaa hundaa, qabeenya isaa hundaa dachaa godhee deebise. Kanaafuu nuti wantoota nurratti ta'an xiqqoodhaaf abdii kutachuu qabna. Kanaafuu yoo qoramnes jechuudha keessa darbuu dandeenya. Cimnee amantii keenya dhaabbachuu dandeenya. Cimnee kadhannaadhaan dhaabbachuu dandeenya. Kadhannaadhaan dhaabbanne yoo taane qormaata keessa hin dabarra. Isa barbaannu san isin arganna. Gatii obsa keenya isin arganna. Kanaafuu jechuudha dhugaa Waaqayyoon nama obsee gatii obsa keenya argatu nu haa taasisu isiniin jedha. Akkasumallee hunduma keenya Waaqayyoon obsa nu haa kennu isiniin jedha obboloota koo. Kanuma dubbisirraa hin argadhe. Akkasuma Waaqayyoon obsa hunduma keenya nu haa kennu. Viidiyoo koo naga dhumaatti warra daawwattan galatooma ulfaadhaanaaf eebbifamaa jiraadhaa. Jajjabeessuun keenya immoo wal jajjabeessuun keenya itti hafuufu haga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti. Akkasumallee immoo ciimna kiyyaaf dadhabbii kee koomenti jalatti na barreessaa. Isiniin jaaladha, isiniin qaba.